ምን አይነት ትውልድ ነው የፈጠርነው? አሃ ሊያሸማቅቁት ሲሞክሩ መልሶ የሚያሸማቅቅ፣ ሰድበው ዝቅ ሊያደርጉት ሲሞክሩ ስድቡን በእውቀት ረድቶ ሰዳቢውን አሳንሶ ራሱን በኩራት ከፍ የሚያደርግ ትውልድ። እንዴ እኔ እኮ ይገርመኛል ለውጥ ዝም እንዲህ እናንተ እኮ ከማዳጋስካር ነው የመጣችሁት ሲሉት ዋው ነው እንዴ አመሰግናለሁ። ኦሮሚያን የሚያህል ትልቅ ግዛቴ ላይ ማዳጋስካርን ስለጨመርክልኝ በጣም አመሰግናለሁ ይላል እየሳቀ። ሊያሸማቅቁት ኢሬቻ እኮ የባዕድ አምልኮ ነው ሲሉት አይ ኖ እንዴ አይ ላቭ ባድ። waan amma deematii jiru keessattuu Oromoon akka abbaa biyyaa tahuu qabaa jedhamee ta'u waan amma hojjetamaatii jiru kan Dr. Gammachuun akkamiin ilaaltu? Maalan ilaala ano rafaan jedhama. Ani yaadichi gaariidha. Garuu yaada gaariidha. Waan hojjetamaa jiru maalfaatu hojjetamaa jira? Keessattuu Oromoon sabboonummaa isaa duriitti deebi'uu qabaa, alagaa jalatti kufuu hin qabu jedhamee karaa dhaaba siyaasaa walitti dhufanii waan hojjetaa jiran kan. Dhufanii mariin adeemsifamaati kan jiru. Akkasii kun baay'ee gaariidha. Waaqayyo isin haa gargaaru.